kabajamtootaa fi hordoftoota gadaa digital miidiyaa bakka jirtanitti nageenyi koo isin haa ga'u isiniin jedha. Egaa akkuma beekamu yeroo YouTube channelin keenya sadarkaa monetization irra ga'u foormii yookiin unka Google AdSense guunnaa. Egaa foormii kana yeroo guunnu step lammaffaa irratti error jedheet nu rakkisa jechuudha. Kanaaf viidiyoo kanarra barnoota guddaa argata waan ta'eef sababootaa fi haala ittiin sirreessinu haala salphaa ta'een isiniif ibsuu yaala. Egaa sababootaa fi haala ittiin sirreessinutti osoo hin cene accounting Google AdSense maaliif barbaachise, AdSense jechuun maal jechuu waan jedhurraa xiqqoo ibsa isinii kenna. AdSense jechuun kutaa qaama YouTube ta'ee yookiin dhaabbata qaama YouTube keessatti argamu ta'ee kan mallaqa keenya nu to'atu jechuudha. Egaa faayidaan dhaabbata kanaa yookiin AdSense kan jennu mallaqa nuti YouTube irratti hojjanne kan nuuf ergu. Egaa faayidaan Google AdSense kan biraammoo viidiyoo nuti gadhiifne beeksisa nuuf hojjeta jechuudha. Akka namoota bira ga'uuf dhaabbanni kun tajaajila akkanaa ni kenna. Egaa dhaabbanni kun erga tajaajila akkanaa nu kenne qajeelfamoota ofii isaatii barbaadu jira kan nuti akka guunnu nurraa eegamu jechuudha. Isa kana yoo guunne yeroo baay'ee step lammaffaa irratti akkuma argitan kana error jedhee namoota hedduu rakkisaa jechuudha yeroo foormii Google AdSense guunnu jechuudha. Egaa yaaduma kana bu'uura godhachuudhaan step lammaffaa irratti error jedhee yoo accounting keenya approve hin taane haala kamiin sirreessina kan jedhu viidiyoo kana irraa hubattu. Namoonni bilbila fayyadamaa jirtan bilbila keessan Google Chrome keessa seenuudhaan bantanii iddoo xiyyi mul'ataa jiru kana tuquudhaan desktop site on gochuu qabdanii sana booda akka laptopii fayyadamaa jirutti isinii fidaa jecha workspace guutuu isin fidaa kana gochuu qabdanii. Egaa hordoftootaa fi kabajamtoota gadaa digital miidiyaa muuziqaa ce'umsaa booda akkamitti akka sirreessunii fi sababoota dhimmi kun error jedhuuf kan isinitti mutaa na hordofaa. Egaa sirreessutti seennee jirra. Amma kan goonu gara icon channelii keenyaa dhufneeti iddoo channelii keenyaa kana tuqnaa jechuudha. Erga sirreessneeti your channel YouTube studio switch account kan jedhu keessaa YouTube studio filannaa jechuudha. Egaa amma YouTube studio seenaa jirraa jechuudha. YouTube studio erga seenneeti. Egaa kabajamtoota hordoftoota koo wanni ani isinitti himu Chrome malee YouTube studio yookiin application YouTube fayyadamneeti miti kan dhimma kana sirreessinu Chrome seenneeti akka ta'e isinitti himuun barbaada. Egaa YouTube studio akkuma seenneetiin gara bitaatiin akkuma argitan YouTube channel jalatti dashboard content maal kan jedhu scroll down yoo gooneen argina jechuudha. Gubbaa gadi tunne bakka san irni bakka jedhu san tunnaa jechuudha. Kallattimaan gara Google AdSense foormii itti guunnu nu geessa jechuudha. Scroll down goonee iddoo tokko tokko monetization jedha asitti ammoo irni jedha. Kanaafuu channel monetization foormii itti guunnu nu geessa jira akkuma argitan step jalqabaa irratti agreement yookiin waliigaltee nuti kaampaanii YouTube wajjin guunnu bira darbinee jirra jechuudha step tokkoffaa. Egaa stepin jalqabaa kun review based term jechuun waliigaltee qajeelfamoota YouTube'n baasan itti waliigalaa jedhaniit online sign gochuudha, online mallatteessuu jechuudha, agreement walii uumuudha. Egaa step lammaffaa akkuma argaa jirtan kana error jedhee jira setup Google AdSense yeroo guunnu jechuudha. Egaa rakkoo maaliin nutti dhufa kan jedhu ni ilaalla jechuudha. Sadaffaa irratti akkuma argitan pause ta'ee jira. Sababni isaas maalidha? Step lammaffaan error waan jedhee jiruuf kan sadaffaatti hin darbu jechuudha. Pause jechuun dhaabsisee jira jechuudha. Egaa step lammaffaa irratti error kana kan jedhu sirreessuudhaaf kallattimaan gara step lammaffaatti dhufna jechuudha. Akkuma argitan kilii yookiin waan muraasa wayii isinitti hima jechuudha. Waan sirreessuu qabnu setup Google AdSense jalatti akkuma argitan. Egaa akkuma argaa jirtan step lammaffaa jalatti setup Google AdSense bakka jedhamu yoo ilaaltan your associated AdSense account was disapproved jedha. Kana jechuun Google AdSense foormii yeroo guuttan isinii mirkanoofne kan jedhu yookiin hin sirroofne kan jedhudha. Egaa hima lammaffaa akka argitan this may be due to an existing account jedha. Kana jechuun accounti maqaa keessan fakkaatu yookiin channelii maqaa keessan fakkaatuun Google AdSense foormii kana guutuu danda'a kan jedhu shakkii akkasiitiin error kana isiniif fiduu danda'a jechuudha. Egaa maddi rakkoo kana akkuma beekamu Google AdSense yeroo guunnu maqaa wal fakkaachuu danda'a maqaan hedduu adda addaatti. So Google AdSense yeroo guunnu maqaa wal fakkaatu kana yeroo error akkanaa nutti dhufe akkamitti sirreessinaa kan jedhu barnoota koo isa dha'aati jechuudha.
Egaa akkuma argitan maqaa wal fakkaatuun yookiin akkaawuntiin YouTube chaanaalii namoota iddoo tokko wal fakkaachuun ammoo error kan akka nutti fiduu yookiin step kan akka darbinu nu taasisa jechuudha. Egaa rakkoo kana furmaatatti akka goonuuf YouTube'n filannoo lama nu kennee jira. Tokko ammoo fix in AdSense kan jedhu, kan lamaaf ammoo change association kan jedhu. Yeroo baay'ee namoonni fix in AdSense kana yaaluudhaan percentage 90 ol akka jedhamutti hin sirraa'u jechuudha. Isa kanaan yeroo baay'ee hin yaalanii fix in AdSense kana hin ta'u. Kanaaf change association filannaa jechuudha. Isa sirreessuudhaaf filannoo lammaffaa kun baay'ee gaarii akka ta'e himama. Egaa filannoo lamaan keessaa change association click goonaa jechuudha. Egaa kallattimaan sirreessaa jirra, sirriitti na hordofaa isiniin jedha. Egaa change association yeroo ergatuun neeti verify that it is you kan jedhu kana nuuf fida. Kana jechuudhaan immoo abbummaa chaanaalii keenya mirkaneessuudhaaf YouTube'n barreeffama kana nuuf fida jechuudha. Fix gochuu irra kanaaf change association filannee jirra akkuma jalqaba isinii kaase. Kanaaf proceed kan jedhu kana tuqnaa jechuudha kallattimaan. Egaa verify gochuudhaaf erga proceed gooneeti password Google account keenyaa nu gaafata jechuudha. Isa sirrii ta'e galchinaa jechuudha. Erga isa galchineeti maal goona next turnaa jechuudha. Kanaaf bifa kanaan sirreessaa deemnaa jechuudha. Erga next goonee lakkoofsa kana nu fida jechuudha. Lakkoofsa kana egaa sana booda bilbila keenya irratti lakkoofsi kun nu dhufa jechuudha. Lakkoofsa kana tuquudhaan maal goona yes it is me kan jedhu filannoo lama nu fida, isa filannaa jechuudha. Filannoo kana erga filanneeti kallattimaan kana nu fida jechuudha. Redirect nu godha gara steepii Google AdSense lammaffaa sirreessuutti nu fida jechuudha. Egaa iddoo kanatti filannoo sadii nu kennee jira. Yes I have an existing account kan jedhu akkaawuntii biraani qabdaa kan YouTube biraatti fayyadamtu kan jedhu, kan biraa immoo no I don't have an existing account kan jedhu jira. Lammaffaa irratti akkaawuntii biraa kan fayyadamu qabu kan jedhu. Egaa sadaffaa irratti filannoon jiru I don't know hin beeku kan jedhudha. Kana keessaa no I don't have an existing account kan jedhu filannaa jechuudha. Egaa sababni isaas akkaawuntii haaraa banataa jirra waan ta'eef no I don't have an existing account kan erga filanneeti gadi bu'uudhaan bakka continue jedhu san tuqnaa jechuudha. Egaa kabajamtoota hordoftoota chaanaalii kana wanni hubachuu qabdan iddoon kun iddoo baay'ee murteessaadha. Sirriitti hordofaa jechuudha. Error bakka jedhu san balleessuudhaaf dirqama steepii kan hordofuu qabna. Egaa error yookiin dogongora kana balleessuudhaaf akkaawuntii haaraa banuu nu gaafate jennee jirra. Use another account bakka jedhu kana jechuun error kana balleessuudhaaf sirriitti hordofaa maal gochuu akka qabnu. Akkaawuntii kanaan dura YouTube yeroo banannu fayyadamne sana osoo hin taane haarawaa jijjiiruu qabna jechuudha. Sababa saniif error nutti dhufe waan ta'eef haarawaa banuu qabna. Use another account kan jedhu. Egaa akkaawuntii haarawaa duraan qabaate namni kun akkaawuntii haarawaa san fayyadamaa jira jechuudha. Akkuma argitan akkaawuntii haarawaa banate san fayyadamee banaa jira jechuudha. Sana booda YouTube'n kallattimaan gara foormii jalqaba steepii lammaffaa irra error nutti dhufetti nu geessa. Egaa foormiin kun kan nuti guunne jechuudha. Profaayilii keenya lakkoofsa booksaa akkuma argitan foormii nuti guunne kan nutti argisiisu jechuudha. Egaa foormii kanarratti yoo hanqinni jiraatu edit gochuu dandeenya. Yoo hanqinni jiraannamu isa bira darbuu dandeenya jechuudha. Kallattimaan scroll down yookiin gadi buufnee maal goonaa foormii kana ammas irra deemnee accept association goonaa jechuudha. Simachoodha jechuudha. Egaa accept association erga gooneeti YouTube'n kallattimaan redirecting YouTube itti nu fayyada jechuudha. Kallattimaan nu deebisaa gara progress nu deebisaa jira jechuudha. Adeemsa sirreessuutti nu deebisaa jira. Kanaafuu sekondii muraasa eeguu qabna jechuudha. Akkuma argitan steepii lammaffaan error jedhee jiru gara in progress yookiin adeemsa sirreessuutti deebamee jira jechuudha. Egaa adeemsa kana keessatti turtiin inni fudhatu yeroo tokko daqiiqaa 40 keessatti deebisaa active godhe, yeroo tokko ammoo torbaan tokkos fudhachuu danda'a jechuudha. Kanaaf kabajamtootaa fi hordoftoota Gadaa Digital Media Videoon kun namoota hedduu akka tajaajilu yookiin akka fayyadu abdiin qaba. Namoonni chaanaalii kana subscribe hin goone subscribe godhaa isiniin jedha. Dhumarrattis viidiyoo kana namoonni jaallattan ammoo hiriyoota keessaniif share godhaa, bira geessaa, akka irraa fayyadaman taasisaa isiniin jedha. Horaa bulaa deebanaa.